harmeko sichalo hunduma Oli gadi fide ana gudi fide ilma kiyate nama gargaatule kamate bitate lafetti abdule hafura hawa fete tatule ayoko ayokoti harmeko umrishinaladu Ani bakale sigada fanje dama kino mana kino qorqorro fidani dufani muka fidani dufani itti rabarrabani bishaan mana keessa ciisu itti rabarrabani na hojjetani nama sagana warra qabalee kiyya mangistii kiyyas kan bakka hunda tolche oolchaa bulchu biyya keenya lamiyaa godhu manni waan Israa'el baay'een gammadeera. Obboleewwan koo baay'een gammadeera. Obboleewwan koo jiran jiraadha isaan jiran jiraadha. Gosa daltuu mana kana keessa. Hojii kana akka waldaa burqaa ogummaatti hojjechaa jirra tumsinee jechuudha. Miseensonni gurmaa'aniitu gaafa dheengaddaa dhoqqee bukeessaa turre har'ammoo bu'aasaa qabuudhaaf walitti qabamnee jirra jechuudha kallattiidhaan. Burqaa akka ganda burqaa harbuu faana ta'anii jechuudha waliin gurmuunnee gara fuulduraattis hojii gurguddaa hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna. Kana qofaan daangofna miti. Ammas kallattii nuu kenname nuti akka waldaattis waliin taanee qaama mootummaa faana hojii kana adeemsisuudhaaf waan dandeenyuun tumsuudhaan dhaabbachuudhaan hojii kana galmaan geenya. Hojii tajaajila lammummaati ganda burqaa harbuu keessatti jechuudha ijoollota kana mana isaanii haala kanaan dhoomaa jirra deeggaruudhaaf jechuudha. Gara fuuldurattis waan isaan barbaachisu cina dhaabbachuudhaan hojii kana galmaan ni geenya. Hojiin tajaajila lammummaa ganda kana keessa akka magaalaa hoolotaatti gandoota qabnu 8 hunda keessatti iyyuu bifa ho'aa ta'een gaggeeffamaa jira. Hadda ammoo akkuma argitan kana ijoollee haadha isaanii sababa garaagaraatiin kan ofii isaaniitii of bulchan rakkoo isaanii gandi adda baasee erga gahee booda guyyaa hadhaa mana isaanii kana haaromsaa jira jechuudha. Akkuma argitan dhoqqeenis qoromaa jira. Qorqorroonis baay'ee dadhabaa ture waan ta'eef innis jijjiirame yoo xiqqaate ijoolleen kunniin abdii jireenyaa horatanii gara fuula duraatti barnoota isaanii cimanii yaaddoo tokko malee baratanii biyya kana akka tajaajiluu danda'an biyya kana ceesisuus gaggeessuus akka danda'an hojiin hadha tajaajila lammummaatiin ganda kana keessatti hojjetame kan baay'ee nama boonsuu fi nama jajjabeessuudha. Ancarraa kanaan dhaabbileen amantaa garaagaraas hawaasni keenya magaalaa keenya keessa jiraatus gurmaa'insi dargaggoo fi dubartootaa keenyas hojii tajaajila lammummaa akkuma amma jalqabe kanatti cimsinee ergama mootummaan keenya nuuf kenne galmaan gahuun akka nurra jiraatuu fi dhumarratti immoo waan amma hojjechaa jirru kana waaqa birattis nama birattis kan nama eebbisiisuu fi nama galateeffachiisu akka ta'e hubachaa paartiin badhaadhinaa immoo namarratti xiyyeeffata waan ta'eef hojiin tajaajila lammummaa amma namarratti xiyyeeffannee hojjetaa jirru kun hariiroo hawaasa keenyaa cimsuu keessatti jaallummaa sabdaneessaa keessatti obbolummaa keessatti walqixxummaa keessatti ga'een isaa guddaadha waan ta'eef kanatu walitti ida'amee ijaarsa biyyaallee ijaarsa Itoophiyaa hundaaf ta'u amma jalqabame kana milkeessuu danda'a waan ta'eef hundi keenyaa wal gargaarree tumsa nurraa eegamu gochuudhaan hojii tajaajila lammummaa kana fiixa baasutu nurra jiraata kan jedhu ijaarsa barbaadu barbaada.